kan si gane haa ganamu. Tokko utuu amanuu yoo tokko hojjetu cubbuu hin jedhin hin jedhamu jaalalli baasu lubbuu. Jaallattee of laattee fi amaanaa yoo ganamte golgitee utuu ammattuu kafanaa yoo gatamte. Tokko utuu dhugaaf du'uu yoo tokko didee qoose jaalalli nama ajjeesa ulfaate onnee dhoose. Jaalataan qalbiin qabu lubbuun hin jiru kansaa tokko utuu sirreessu tokko yoo deeme dabsa. Na amansin jaalladha jedhee sobee kakateem waadaa kee waadee nyaatee argaa kee yoo lagate. Sitti siqee si baree jaallachuu kee erga argeem yoonni deemee si jibbee dirree irratti si darbeem. Jaalala sobaa kuusee onnee kan kee gollobee sin jaallana jaalladhu jedhee sobee sossobeem. Bifaa fi dhaaba kan kee ilaalee yoo si jibbe gadda kan kee gammadee dibbee dhaane yoo sirbe. Amanamaa fakkaatee sobee of amansiisee yoo tokko gatee deeme jaalalli maan ajjeesu lubbuuyyuu dhabamsiise. Jaalalattiin qoosinaa qoosaa miti jaalallee giiftii koo lubbuu keetiif haa bu'u araarame. Akkasin turre silaa si jarjarte qalbiin badii kee araaramee siif haa dhiisu rabbiin. Kan si gane haa ganamu haa gaafatamu itti jannata siif haa laatu haa ifu qabriin sitti. Yaadannoo Hanaaniif. Barreessaan Nuura Zamaan Muhammad yookaan Ifaa Baraa. Walaleessaan Isaaq Zeen.